Addunyaan keenya waaqeffattoota boroo yookaan teessuma dubartootaa akka qabdu beektu. Tarii icciitii dhiironni boroo yookaan teessuma dubartootaa garagalanii ilaaluuf dinqisiifachuu duuba maaltu akka jiru maal beekna. Har'a waa'ee amantii adiinotoolojii jedhamu kan hundeen waaqeffannaa isaa boroo yookaan teessuma dubartootaa ta'e wajjin ilaalla. Kun giddoo baayogiraafiidha. Akka lakkoofsa warra Awurooppaatti bara 1971 caamsaa 17 namichi Adoonis jedhamu kun Chicaagoo Illinoisitti dhalate. Hanga bara 1996 gara biyya Taayilaand deemutti achumatti guddate. Asitti dhagaa kan inni amantii adiinotoolojii jedhamu kana hundeesse. Akkaataa hundeeffama amantii kanaa ilaaluun dura seenduubee namicha kanaa yoo ilaalle gaarii natti fakkaata. Namichi kun barreessaa fi weellisaa beekamaadha. Kitaaba amantii kanaa The Book of Adiinotoolojii jedhamu illee ofuma isaaf qopheesse. Akkasumallee abbaa amantii, abbaa qabeenyaa miidiyaa fi investeeradha. Qabeenya doolaara miliyoona 600 olitti tilmaamamu qaba. Egaa bara 1996 kana yaa'ii argamuu yookiin irra deebi'ee dhalachuu waaqummaa jedhamu qopheessuun amantii adiinotoolojii akka hundeessuuf waaqayyo biraa jenninaaf kenname. Ani waaqa irra deebi'ee dhalatedha. Kunoo sanna kana irratti immoo uumamni waaqaa Yesuus ergamoonni fi haati waaqa argamaniiru jedhee ifatti amantii kana hundeesse. Ergasii mootii Adoonis isa jalqaba yookaan Kiing Adoonis Faristi jedhee of waamutti ka'e. Amanticha babal'isuuf barsiisuutti fufe. Hordoftoota hedduu soorachuu danda'eera. Adoonis adiinotoolojiin nagaa, wal danda'uu, badhaadhinaa fi gara laafina barsiisa jedha. Addatti immoo namoonni akka of jaalatan, of dinqisiifatan, uumama jaalatan, keessumaa immoo dubartoota boroo gurguddaa qaban yookaan karfid sheeppii warra jedhaman warra mudhiin isaanii qallatee taa'amni isaanii lamaan immoo bal'atu jechuudha. Isaan kun akka mallattoo argama waaqummaatti waan ilaalamaniif kabaji guddaan akka kennamuufi qabu barsiisa. Egaa qajeelfama kana waaqa yookaan rabbi biraa bakka ergamoonni jiranitti naaf kennameedha. Kitaabni amantii kanaas The Book of Adiinotoolojii jedhama. Kitaabni kun dhimmoota jijjiirama dhala namaa, uumama, fayyaa, badhaadhina, bilisummaa hafuuraa fi waa'ee dubartoota qaama qaxxaamuraa yookaan boca karbii qaban waliin wal qabatan sirriitti qabateera. Hunda isaanii haala gara laafinaa fi ogummaa qabuun ibsa jedha namichi kun gaafa waa'ee kitaaba kanaa dubbatu jechuudha. Hordoftoonni amantaa kanaa immoo adiinotoolojistoota yookiin adiinotoolojistiis jedhamu. Bu'uurri fi qajeelfamni amantichaa kitaabicha keessa kaa'amee waan jiruuf isaan gaggeeffamu. Galma waaqeffannaa jaraa Church of Adiinotoolojii jedhama. Galmi waaqeffannaa suuraawwanii fi bobboca dubartoota teessumaa guddaa qabanii fi tafa babal'aa qabaniin kan guutamedha. Bu'uurri fi xiyyeeffannaan waaqeffannaa isaanis kana waan ta'eef jechuudha. Waaqeffannaan galmicha keessatti gaggeeffamu sirna garaa garaan kan dabalame ta'us dubartoota sarbaa yookaan bataksii gurguddaa dinqisiifachuuf waaqeffachuu irraa eegala. Barteewwan waaqeffannaa yookaan kadhannaa amantiilee biroo keessa jiru walitti makuun garuu immoo xiyyeeffannoo addaa dubartoota kabajuuf dubartummaa yookaan dubartii ta'uu haadha waaqaa irratti taasisuun sirna isaanii gaggeeffatu. Galmicha keessatti muuziqaan, sochiin qaamaa, bocaawwan bashannansiisu, taphoonni gaggabaaboon ni dhiyaatu. Amantiin kun har'a biyyoota USA, Ameerikaa Kaabaa, Yuunaayitid Kingdom, Giriik, Addilee Eeshiyaa fi Afrikaatti illee babal'achuu himatu. Har'a addunyaa kanarraa hordoftoota miliyoona 20 ol akka qaban himatu. Namichi jaallataan kun waggaa 25tti hafuurri kun waaqarraa naaf kenname jedhee kan ofiimu har'a Kaalifoorniyaa Los Aangeles jiraachaa jira. Waan hordoftaniif galatoomaa. Kun giddoo baayogiraafiidha.